السلام عليكم. أكم جرتو كبجمتوتا هردفتوتا كينيا daawwattoota akkuma beektan yeroo ammaa kana gamtaa Usmaaniyaa fi Bizaantii osoo jiru Mongoolonni dorgomtoota Orhanbey ta'anii jiru. Kun hundi ta'ee osoo jiru Orhanbey taargeet isaa kan itti aanu Iznikidha. Kaayyoon itti aanu Iznikidha. Innis beekamaadha akkasuma sirriidha. Seenaa keessatti Orhanbey inni sirriitti raawwatee ture. Bursaa erga injifatee booda waggaa 5 qofa boodatti waggoota booda bara 1330 takkatti Iznik injifate. Guyyoota dhufan keessatti utaalcha yeroo ni eegama. Kanaaf injifannoon Iznik yeroo dhiyootti akka dhufu ni beekama. Garuu kana duratti gaa'ila Orhanbey fi Asfoorjaa ni agarsiifama. Yeroo ammaa kana Mongoolonni gadi bu'aa jiru. Yeroo sana keessatti jiraatanis dhumni isaanii harka Orhanbey keessatti ni ta'a. Sana hin dagatina. Kutaalee dhufan keessatti Orhanbey walitti ni dhihaanna. Shahiidota namoota hedduu ni ilaalla. Kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma beektan Orhanbey lafa karaasii irraa dhufanii ifatti Orhanbey mormaniiti jiru. Akkasumas Teemurtaash waliin gamtaa dhoksaa ijaaraniiti jiru. Eeyyeen dhugaadha. Seenaa keessatti kun akka ta'ellee ni mirkaneessa. Demirhaan Usmaanonni balaa dabalaa dhufeedha akkasitti argee jira. Keessattuu Orhanbey ogummaa waraanaa fi siyaasaa irraa innis ni sodaate. Faallaa kanaatiin obboleessa isaa warra Usmaaniyaa waliin wal dhabuu irraa isaa waliin tumsuu kan filate. Kunis walitti dhufeenya dhiiga isaanii irratti waliigaltee dhabuudhaan isaan akka walitti bu'an taasiseeti jira. Shira itti yaaduudhaan Demirhaan obboleessa isaa Dursoon akka ajjeefamu godhe. Ajjecha mala aangoo qabachuu qofaa fi akkasuma dhiibbaa Usmaaniyaa dhabamsiisuuf isaaf hojjetame. Kana malees Orhan kan Demirhaan diinummaa ifatti beem irratti qaba ture. Demirhaan Usmaanota irratti fincilee fi diddaa kakaasu Mongoolota waliin lolee Bizaantii waliin tumsa dhoksaa uumeeti jira. Haa ta'u malee Orhanbey siyaasaan humna guddaa qaba fi caalatti waraana kan gurmaa'e ta'uu isaa ni beekna. Demirhaan miidhaa guddaa irra geessisuu hin dandeenye. Garuu Dursuun ajjeesuudhaan dhugumatti lolli akka isarratti deebi'u taasise. Karaasii erga Dursuun du'ee booda bulchiinsa isaa keessatti waraanni biyya keessaa ka'eeti jira. Gooftootii Karaasii Orhanbey gargaarsa gaafachuu jalqaban. Kanarraa kan ka'e Orhanbey Demirhaan qabatanii booda ajjeesan fi gosa Karaasii Usmaaniyaatti dabalan. Ammas wanti wal fakkaataan ni ta'a. Kan Karaasii fi gamtaa Ulgaaniyaa gidduu jiru diigamee akkasuma erga Dursuun ajjeefamee booda Demirhaanis gara jahannamitti ni ergama. Haa ta'u malee du'a Dursuu waliin Dursuunii fi seenaa jaalala Haliimee osoo hin xumuramin ni hafa. Garuu sun baay'ee barbaachisaa miti. Sababni isaas amalli Haliimee asoosamaadha. Kanaaf akkasuma cinatti ni dhiibama. Kurulus Orhan wal duraa duubaan akkamitti deemaa jira? Kutaa yaadaa keessatti biyyoota irraa daawwachuu jirtan nu beeksisa. Galatooma. Kanneen haga ammaa daawwattan kun akka xiinxala keenyatti kan kutaa 12ffaa keessatti dhufuudha dubbannee jirra. Kanaaf yaanni keessanoo maal fakkaata? Xiinxala keenya irratti koomentii godhuu hin dagatina. Kanumaan wal qabatee waa'ee Teemurtaash haa dubbannu. Teemurtaash beeysa lammaffaa keessatti akka mul'atutti Teemurtaash Orhanbey akka isaaf kakatee jiru akka jahannam dhandhamsiisu ni mul'ata. Teemurtaash gaha iddoo lolaatti walitti dhufanii harka Orhan jidduutti akka waan qabamee jiru fakkaata. Dhiiroo waa'een Teemurtaash dhumni isaanii ta'a waan jedhamu kan dubbannu ta'a. Teemurtaash dhugumaa hedduu ofirratti kaasee jira. Orhan kana durallee jaalatamtoota qalee erguudhaan Orhanbey qabamee jira yookaan Orhanbey irratti kaasee Orhanbey akka isatti duulu taasiseeti jira. Kanaaf Teemurtaash filima torbee as deemuu keessatti ni du'a fakkaata. Nutilleen akkas jenneeti yaanna. Isinilleen koomentii keessatti gaafii keessan deebisa. Warroonni haga ammaa viidiyoo keenya laayik hin godhin akka laayik gootanii viidiyoo keenya vaayiraala baaftan asumaan isin gaafanna. Kanaaf xiinxala keenya kan biraa qabannee haga walitti dachaanutti xiinxala keenya kan guyyaa har'aatiin turtiin keessan nu faana waan gootaniif baay'ee galatoomaa isiniin jecha haga xiinxala biraatiin walitti dachaanutti nagaan nuuf tura isiniin jenna.